anu macam sudah, oni lah, semua orang cerita tentang fisik TV aja. Harkan tu kenapa saya dapat ni kharat tu. Alam cica garak keleza. Ini nama tiada memahatu dabeti. Infune nama cica Israel itu sahaja. Fakirnya apa ya, jera tu saya nyakana. Food ilmu kapa, jatuh senang kapa, nah herum ta. Setiap musuh ada tinggal te. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagafaya jadi itu sini jenna an ready manjama. Channel ko nara channel ka sini wan tevi subscribe ko judan. Mata kan jenu ta sini jenna waruni mata kan jeta tanamo like share ko judan wargara sini jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam ini gafaya kan sini jadi itu sini jenna salam jangan ini rakate. Kene pikiran kata mute bakal jadi marat sini guys. Alat tanah kuno anafi. Ay. Tecira dia di dalam tanah. Ini bigaran kau tahu tu. Ay, teci galaki bigaran. Ya cuma ibar salam tu sana orang terkau. Tidak ada dia kan sana. Itu mesafi. Sami tanah kaisa. Gak diam kafago sana daitimi. Namun kayaknya biaya fago khasuru jera. Karena tidak. Masyaallah, mau usaha aku masalah tak nanti nanti lain sudah kelihatan semua tu dah faham mati kau dah, masyaallah mau. Aralle studio hanya tu ni siapa ni? Wah, mungkin orang siapa na, wah ni cerita orang siapa nu, aku magar tu sen. Video kalau kamu tak kerja? Video ni jati, jadi adiwas itu misalnya, mata hidup dia perlu Carratu tu korabe mata se, mata ada jadi ilmu dia mesti tanamati, ilmu nama fudani kasini, mina kasih asa. Hujatun ilmu tanamatu mate video sana jadi sahaja kau fakirte ini dia mudi musan. Ya dan orang pete video berakap. Sama, isi narik kau sanu amma akasi narik deh. Ansitti ni mana? Isi naik ke video sana. Ini amma tanah mormu berbadi ga si defa tu saya halir aja. Ani mo wan jerus itu mana? Isa jelas basu dimma mana kasih. Terus ase inasen. Sanjaba fi isu fi iterumu san mereka khayat sansi filada. Garu cara tu ni biar khadbati biasati namasati wal beitani. Ratu bakai biakhedi ilmu tanamati ja bisu dende. Wane gaka mala sasa ni mana kapudi dia dinani mana titrufensa. Akaisa mas gayo garunga kajenu bate. Ame na garu kuda digajita. Digajita ame na garu kuda. Ini mo. Wanne se? Wai jarte ati garu deke mele turanu bawa dan annaman biaku ada diatin biaku jechunin sanuma biake sanmana kana te jechunin gara kaisa kabe galche inni ga hono ilma kabe ilma isa yada silai sanamni urmi sa tanage ama fakenya pan operum safa baradetin asege male oso qabti fa da betin biye kana dufe bakka silanu ni hermeti manakab garu inni fune jechu mamnu agar Oso furani amra la tak arga chujech sum arga chujech ala jecha garak galeza inni namat tiada mahatu dabeti infune nama jecha Israel wata sati akam jadi yartin tiyakana kana ilman kiyakuna kana rakko Ethiopia timnani garak galemale wae warnati atta amma gafa ne jajpan galjesanu ne jashkuma nikabala tawmala wa kuma kamni tawmala gaaf sanuu akkasitti isaaf hayyamtee achitti direetee gaaraa galchite maashaallah garuu waan dhalaan garuu qabdu takka gootee jirta maashaallah sansawaa ummatti si haa ta'u rabbiin ammootu eega gaas deebitee atilleen isa kana agartee jaartii lama inni godhachuu barbaada amma si dhossee fuudhee sanboota jaartii lama abbaa jaartii lamaa ta'uu barbaada ati immoo jaartii lama yookiin masaanuu ta'uu waan hin feeneefi mormachaa jirta jechuudha. Rakkoon qabu ni beekta. Fakkeenyaaf maanta rabbiin afur fakkaatse. Afur hayyamee miti.
naafimee ilmaan lamaan qaba jaartiin qaba immoo natti hin dhiyaattu akkana kophaatti jiraachuun dadhabee isii as baafachuun na dhibdee yoo naan jee asuma rakkoon qabu maaliif na soba jaalalaa biggaaran nagalchee gaara keessa ciisee maaliif na taphataa jechaadha. Amma bare si argachuuf jecha gaara buqqisuu hin dandeenyu hunda nan buqqisaadhaan urjiin sii fida urjii samii keessattoona ji'an sii fida waan hedduudhaan dhiirtummee daran sassuftee argachuuf jecha akkasitti kijibaa garuu immoo booddeen isaa lafatti hafuuta akkuma amma isaa kana. Asummaan jiraadhu wallaahi garuu kana wanti namni naa hin jiru saayibban isaatis inni kun takkaa fuudheen beekuu manaan jiran malee ni fuudhee walaa maal kana hin dhageenyu garuu waan dho'isanuu beekaadhaan akkana na godhanu sarrabbi argaa isaanillee quba qaban jeellee kijibarran kaa'u. Hummaa miti waa hundinuu akkuma dhufteen qabatanii hojii rabbiiti. Amma ramadaana kanallee silaa duraan wajjiisu wanta jettanii haroora guddaa qabdu ture. Egaa soomana duraa bisu godhanne jenneeti duraan kurfoonee sirraa. Silaa gaamma ramadaana kanaaf waamee qabe bitattanii matbahaa keessaa gadi baatu dalagaa argattees illee. Alhamdulillah garuu dheengaddaa takka viidiyoo takka argatu hin beeku. Raqama irra keessanii naa kennisee lubbuun akkanuma shakkinaan jetti safan. Akkuma raqama irra keenyaa bakka bilbila keessa afaanirraa hin beeku. Ni qayyaratan kan duraanii haaree bitatanis yaa. Raqamni kan deebi'e. Hin kennaaf amma yeroo biraa yeroo warri keenya akkana naan jeeni warri keenya illee bakka yootiin lakki uummata heerumuu qaba yoo jeeni warri keenya san bira nan kutu. Bakka oseetiin akkana jeeni warri keenya illee eegasii numa hana eeyyamsiisatti bilbilee. Amma immoo inni sila amma sheenaan silaa guyyaa san raqama san kenneefi. Warrumaan keenya kun maal naan jedhame hin ta'u hin fedhu guyyaa keessaatti jechuun eeyifi. Amma na dhagahamte jechuudha. Amma bari mataa hidhatee ciisa. Mataa hidhatee ciisa akkatti na ilaa garagalchanii jee carraa duubitti himataa dubbachuu hin danda'u binaamin waan akkasii faa haasanii ilmoo hin qabne hunda gartee ni qabaadhaan gartee daraatuutti agarsiisee mucaan san daraatuun na ilaa garagalchee jee ciisa jechuudha. Amma inni fakkeenyaaf dhukkubsatee ciisu jira ta'uu mala sababa keetini. Kana maal godhuu dandeessireeti? Kan eegee ilmaan qabaate ijoollee qabaate silaa duraan dhugaan itti himatee rakkoon qabu. Shariyaa keessallee lamaa miti ilaa afuriillee ni jirti. Nakki jibe waan ta'eef fuudheen beekuu naan jechuun jira waan ta'eef bakka ani siree xiyyan dabuu yoo narraa dhaabbadde takkaan na dhagahame ilmaa zaman kana yaadumatti hin jiraa eegaa yaadi osanii. Inni maal afarra harkisaan jaagu muduraatu yoo fuudhe maal fedhe fuudhine arra buru maare daanna si lafarra sarkisa aduna fuudhette. Bultiin taphan taatu jaawugii dachaas gollolee dachaas araarfadhu irratti sumaan beeku barbaadde tana dhuftee anaaf barbaaddete si dhufee naan jaa. Garuu barbaadde takkaan itti dhufee fi takkaan ittiin dhufin sunnaaf gala osmaan beeku saree nu baachiisanii rakkoon qabu. Beedi sunoo haala kanaani dhalaa gubbishee akkanaatu dhalawaa jedhani osoo warri hin fuudhin lafa jiru warrummaan fuudhe kun dararuu jira nurra agattaa isin hin jennu amma abbaan feetan jibbaa feetan ni jaaladha garuu isii ichitumaan himeef malee na heerumii gartee naasi fuudhaa minaamin tanitti naasu hin jenne jechuusan maaliif filannoo isiitii mirga isiiti abbaa feete jaalachuu dandeessa jechuudha. Isa jalaa baasuun ammoo iccitii isaa jalaa baasee itti himuun ammoo isa jalaa baasuu miti. Mungkin amma booda isiin tun dhaga'uu mala osoo amma dhaga'uullee baattee an ammoo callisee maruuta isaanii goonee fi akkasitti manatti galchine booda dhaga'uu mala adda ba'uun isaanii hin hafechu yeroo sanii wanni baay'inaan guddaa nama keenya jaarsi adda baasu waanuma kana kanaa sana fa'aadha wal dhoksanii dhoksatti gartee jaartii biraa jaartirratti fuudhu osoo isaanitti sinimin osoo fuudhu deemu sanatti sinimin fuudhee booda isaanummaan dhalaan tungaa wal bartii adeemsa keessa sababa kanaatiin adda ba'uun dhufaa jechuudha. Antana sodaadheetumaan gartee si dhaqqabe malee
sin fuudhaa fi yookaan gartee anatu si jaalata anatu si fuudhaa fi miti. Mee ani jaalallee baay'ee qaba. Atis akkasuma baay'ee qabaachuu dandeessa. Saniif malee amma akka isaan yaadanitti jalaa gara galfatee bakka ofii fuudhuu deemaadha. Anaan nyaataa ati nyaatni waan jaamsa qabeetu. Maamati garuu namni bara ilmi namaa tokko waan namaan sun dhabu ni beektaa? Tana naan jan jechuu osoo hin ta'in namni tokko waan takka irra cita. Maaliif jennaan iccitiin tiyyana jalaa baate jeeti kan waan akkanaasu. Iccitiin isaa jalaa baate dhugaadha. Garuu ilmi dhiiraa tokko kan si barraa hin ta'u. Dhugaa himanii yoo du'e waan qabanii wajjin bakka dhugatti hafuurra wayya. dhugaa yoo natti hime maal rakkoo qaba? Maaliif fakkeenyaaf amma yaa jiraattu seenya akkana fuudha ilmoo qaba jaartis nan qaba na heerumta sitti musutaalleetiin gartee akkatti hagarraa seege yoo gartee wajjin jaalatte sin fuudha. Ayyee dhugaa kana hafee hin jiru. Atis nama dhugaa sitti nama kajiba sitti haasawirra sitti kajiba sitti himee si fuudhurra nama dhugaa sitti himee si fuudhu kanarra wayyaame. Bultii keessatti illee yeroo dheeraa hojjiraatu. Bultiidhaan hin taphatanii bara. Isii wasaasa bultiin tun wasaasa yoo gama qaban irra ta'utti garuu isa biratti xiqqoon ulfaataan si'aa duraan bultiin isa biratti hedduu takka inni tolcha jeetii yaade garuu kun waan akkanaatiin irra dhaqee maaliin godhu sin ta'etti. Duban maantana maal godhuu hin jedhamu. Halas amma bari nama barbaadu jira. Maaliif si barbaada? Waan nama barbaadu beeku bakka hideetiin cafaqee yoo nan isa jeesuu baadde naannatti dhaatatu jira harmaan. Sun bari isin warra gandaati. Ganda tokko dhuftanii wal beektan. Jaartii isaa beekta ilmaan isaa beekta. Inuu osoo isin ta'iniyyuu eegumatti dubbii tana naa himteen boodatti bari akkanatti jaartiin fannis dhufaa jirtiin dhufa jettee bilbiltee fi ji'eeti namaa wajjin haasa'ee namni sun naaf hime boo kijiba itti dhiisaa isin jeetu maan biraa itti dhiisee kunoo dubbiin dhuguma garuu akka kun bareedaadhaa miti dhiisi. Ejjin amma tana gaa amma gaa uuma salphaadha godheetin sitti fideani amma tolmaa ibiddatee hafuu deemaan agartu sanuu soomanaas deemu jiru rabbii keessattuu yeroo baatii rabbii namni rabbii keessa alaalfatu kana keessatti anis waan kana fidee deemu kun xiqqishoo anis soomana duratti ol fuudhan jeesu taate shakkee doo. Waaqati ni beekta namni obboleettii dhalaate wajjin dhalate namaaf rifata. Atumtu jiraadhu garuu dachaas ta'e mucaa sana eenyu. Amma yoo mucaa saayiba isaa san ta'e garuu waan akkanaa narra yaadanii seeni namni obboleettii dhalaate wajjin dhalate waan akkanaa namarratti yaadu rakkoo jirtu rakkoo isa hedduu jirtu rakkoo isa jirtu osoo dhalaa jaalalaa kana godhee gaara galchee osoo hin ta'in rakkoo isa jirtu bira taa'anii fageenyaan yoo haasaysiisan ni hima ture garuu akkanumaan jaalalaan dhalaarraa qabeejanii nama fuudhee beeku. Takkaa nama makameen beeku janitti nageessanii filiima malee kuni. Akkanumattuu kana na godhanii waan akkanaa nama baay'ee dhiironni tokko ni hojjetanii. Akkasii ammaa tana anuma jeesuudhaaf wanni sababa iccitii kana fisiisitti himee jecha halkan dukkanaa keessa dhaabbatanii karaa an deemu na hordofaa jiran na dhowra. Kun nama ajjecha nama fide jechuudha. Dhalaan si qofan taane jechii rabbiituun guutuudha. Dabiraati mana barbaadanii wanni tanaa si jechuun hojjesuun maal? Anaaf jecha si jechuudhaaf qixa dachee fi samii walirraa fagooti. Fagoodha garuu sammuu isaanii hanqana yaada malee dhalaaf jecha ilmi dhiiraa obboleessa dhalaaf jecha dhabuun kaan jira. Qaanii. Salphinni akkasii hin jiru. Garuu ni beektaa ilmi namaa salphisee yaada. Akka kun bareedaa miti. Sillee maalumaaf siree banii maalitti sirraa qaban? Taanuma maatti himtaadha. Baganatti himtaree? Wayi ana obboleettii teeti akka obboleettii teetitti ilaalteeti naaf himteemi. Maal rakkoo qabu? Iccitiin yamaa baatiidha. Inumaa sii miti yoo danda'e dhalaa akka keetitti gartee osoo kuma qabaatin gartee isaaf yaaduraan kan ka'e heerumuudhaa deemtu fakkeenyaaf iccitii nama sanii yoo qabee kutaate qoraddee fi bira geessu mirga kiyya. Asitti fidee sitti immoo mirga kiyya namni dhorkuu danda'u jiru jechuudha.
Kana amma kaisa arse mata isa hidhachise isa dhukkubsee manatti galchee viidiyoo maxxanseetu. Inni raar majaarteeti fi raayyaatu ijoollee akkas godhe malee waa'ee dhalaatii miti maatii miti deessee rabbi haa gargaaru du'aama goonaaf. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya kan akka nu hubattan isiniin ja'a. Amma mee maaliin godhuu danda'a fakkeenyaaf na hidhuu fa'aa mala na miidhuu fa'aa mala akkami ilaaltu fakkeenyaaf. Maaliif siidhan? Akkana jijjiiran ni hina. Yoo hidhanii guyyaa siidhan sana anaas hidhu. Alaas. Guyyaa ati siidhan sani anaas wajjin jira kalaas. Yoo tini obboleettii dhalaa cinaan dhaabbatinaan jiraatte rakkoo qabu. Yoo ammoo obboleettii dhalaa namni obboleettii dhalaatti wajjin dhalatee beeku obboleettii dhalaa cinaa dhaabbaddaadhaa gargaarsa taa'aafin jiraatte san guyyaa sanii wal garra. Yoo dhalaa hin gargaarina agartee iccitii jirtuun ta'e ni binaan kanama hiitu taate aanaa hidhatee maal daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo kun kan isinitti tolu ta'e sheer walii godhaadha laayik illee